Kaartaan aangawoonni Itoophiyaa fayyadaman falmii kaase. Raayyaan ittisa Itoophiyaa gaafa dilbataa loltoota haaraa eebbisiisee ture. Sagantaa kanarratti aangawoonni akka kennaatti wanni kennanii fi suuraan isaa immoo kan raayyaa ittisa biyya Itoophiyaan qoodame falmii kaaseera. Eertiraan mufii ibsiteetti. Aangawoonni Itoophiyaas deebii kennaniiru. Maaltu jedhame? Suuraa qoodame irratti keessumaa buufati Asab daangaa Itoophiyaa keessa seenee mul'ata. Ministeerri odeeffannoo Eertiraa kun aggaamee ta'e jedhee Eertiraa irratti raawwatamudha jechuun himataniiru. Balaafamaadhaa dubbii barbaachaadhaas jedhan. BBC'n deebii raayyaa ittisa Itoophiyaa iyyafataa ture. Boodarra raayyaan ittisa Itoophiyaa miidiyaa biyya keessaaf yoo deebisu akkana jedhe. Waan dogoggoraan raawwate malee ejjennoo humna waraanaas ta'e kan dhaabbatichaa miti jedhe. Suuraan kun keessumaa dhimma ulaa galaanaan biyyoonni lamaan muddama keessa osoo jiran mudate. Itoophiyaan ulaan Asab seeraan ala na duraa fudhatamee jechuun himatti. Eertiraan ammoo kun birmadummaa kiyya irratti xiyyeeffate jechuun yaaddoo himatti.